Harkifuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyaamboo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoon isiniin jedha har'a nama wayii subscribe harkifuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyaamboo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo rabbi galannaa ta'uun isiniin jedha har'a baqqee surprise gochuudhaaf inni wanta kana hojjechaa jiraanni surprise isaa maali yoo jettanii surprise waggaa kurnaffaa jaalala keenya otoo inni beekin kinoo minxaafi minaamin wantoota garaagaraa jijjiiree qophii godhee kabajuuf hin jireen isiniin jedha asuma waan fakkaatu maal akka fakkaatu ani immoo kun ammoo bariidha akkuma biyya arabaattan bariidhaan ka'ee jechuudhaan si hojii waan deemeef anis akkuma isaaniitti bariidhaan ka'een isiniin jedha kanaaf kana fakkaataa kinoo siree keenya jijjiiree kanatti jechuudha siree jijjiiree kanatti jijjiiree siree si cimoo deebi'emoo minxaafi keenyas kana fakkaata kanaaf qophii biraa immoo wajjumaan itti fuunaan isiniin jedha turtii gaarii qabaadha manni kiyya kinoo kana fakkaata mun bal'ataan isiniin jedha yeroowwan barii minaamin sirreesse immoo wanti minaamin hin jira garuu inni ganaadha hunduma isaa waliin hordofnaa hundi isaa viidiyoodhaan isin bira gaanii isiniin jedha viidiyoo kana jaalatta laayik share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha Shalom ani mau fakkaatu argitanii waaw Oftoota kiyya mana kanatti fataa goonee jirra wallaa kiyya faana isiniin jedha kinoo obbo Baqqeen hin argine kinoo mana kanatti fataa jedhee jira yaani isinitti mul'ata jedhee yaada xiqqoo ishee no yewa achaateessu isheen kinoo kana fakkaataan isiniin jedha hordoftoota kiyya xiqqoo ishee gaa botaan nutti xabbabuyyuu Akum ta'etti waliin geenya maal jettame maaltu sitti dhagahame taayoo qophii kana toonni hin beekin akkas fataa gochuuf. Qophii kana kanatti sun fataa gochuudhaaf ani gammachuu guddaa sitti dhagahame. Miti mee maaltu goddole jettee yaadame egaa waan qophaa'e keessa. Maal? Homtuu hin irranne hunduu guutuudha. Hunduu guutuudha miti. Kanaaf hordoftoota kiyyaa mee wal maalitti humnaa waan fakkaatu gana wantoota garaagaraa jiraan immoo naanni wanti ta'e jedhee isinitti mul'adhaan isiniin jedhaa mee baqqee koo du'e chaarjeriif isin wifi achuma raata chaarjeri kana fakkaataan isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa eewa har'a gafataa jechuufini eddan biyyan baate galee fataa jedhee hin beeku fataa jedhee isiniin jedhu akkas piroogiraamii wantoota garaagaraa qopheessee hin beeku Inoara yeroo jalqabaaf mana kiyyatti akkasitti yaadee karoorsee gocha kana raawwachuufan jiraan isiniin jedha hunduma isaayyuu wajjiniin hordofnaa kinoo qophiin iddoo bunaa kiyyas kana fakkaatti isiniin jedha teessoo ishii sana immoo akkatti yaadattaniif soofaa fiduu beeku badhiisa ishii hordoftoota kiyyaanis qophaa'een jiraan isiniin jedha garuu nama kaameeraa naa qabu isin arganne botaasaan sirreeffanne waan ta'eef natti fayyadheeni isiniin jedha amma kunoo kana fakkaadheen jira isiniin jedha kunoo mana hunda waan hundi sirreessee uffadhee taa'ee eegeen jiraan isiniin jedha kana booddee immoo wal maatii fuunaa itoon nama naa qabu argadhee seeraan taa'ee isin faana haasa'uun barbaadan ture garuu mata akka immoo maaf sirreeffannee of seenaamin hojjettanii diingata waan ta'eef Mataatu uskit baay'inaan fedhu kanaaf inni isiniin jedha hordoftoota kiyyaa garuu yaa ayyuu happy yaani baay'ee gammadee jira gana immoo diikoorii biraan godha jechuudha xiqqoo ishee hoshakkaa jira waan akkasii raawwadhee isin beeku surprise waan ta'eef hojii akkasii hojjedhee hin beeku kanaaf immoo amma keekii minamni naadhu diikooriin toshin maaliif odiin gata dhufe akkana irratti naqaaniif garuu naqaumsa waan ofuu miti akkana irratti naqaaneef isiniin jedha isinitti tole immoo komitiin barreessaa isiniin jedha waggaa kurnaffaa buu maalitti daa'imummaan jalqabe qoy እና አከስ ፈካታን isiniin jedha manni kiyya kana akkas fakkaatan isiniin jedha bilbila mooffa qabee jira kanaaf etoo waanin isan qopheeffadhe lakaa'ee seeraa mul'ata garuu yeroo waan ta'eef isin faana lif jechuun dhufe waan ta'eef haasa'uun dhufe waan ta'eef isiniin jedha warraa hubattu jedhee yaada yaani maa miidiyaa baastee yoo iskitee maaf hin goone yaadota garaagaraa jiraachuu mala garuu ani isaaf toon ta'in yaani yaadannoo namaaf ta'a suurota isaaf kennu immoo jira sixoota ani waan isaaf kennu wantoota garaagaraa yaadannoo namaaf ta'a guyyaa gaafa tokkos jedhamuu fi miidiyaan immoo barbaade waan ta'in maqaa yoo seeraan qabatte bilbili kee yoo sirkaa bade
yoo irraanfatte maqaa san barreessite miidiyaa keessa seente argachuu dandeessa. Kanaaf isiniin jedha hordoftoota kiyya malee agarsiisuu naamni fitoon ta'ini akkasiin isiniin jedha mee waan itti dhagam maal akka jedhu I don't know. Dhugaa waaqa jaataa gonkuman beeku. Hojii wayiitu jira hojii sana biraa deebi'u namoonni jijjiiru maybe yoon durseen isa waama yoomiin naa dhufe durseen isa waama yoomiin immoo naa dhufu dide mana seensee malaan nama tokkotti meen isa fuusee baasee diikoorii naamni sirreessa jechuudha diikoorii naaf deema waan ta'eef isiniin jedha. Kanaaf walitti deebinaa turtii gaarii qabadha.